Namoonni keenya yoomi kan mana yaalaa dafanii ariifatanii deemuu qaban garaa ciniinaa yoo qabaatan? Akkuma amma jette naannoo baadiyyaatti dubbannu baadiyyaa duwwaa miti. Magaalaa miti keessi al tokko magaalaa keessa jiraatanii waa'ee fayyaa hubannaan isaan qaban yeroo inni xinnaa ta'u nu mudata. Akkuma amma jette kan inni baadiyyaadha akkuma sanatti yoo ta'u malee Finfinnee keessatti illee kana fudhatanii warri kaan dhaqanii garaa isaanii fa'aa dhidhiibsisanii bu'aa marrummaanii maal akkasuma qoricha aadaa fa'iin gargaaramanii ergi wanti kun tureef akkuma tammeetti kana komplikeeshinii ergi inni uume booddee yeroo isaan dhufan jiranna. Isa kana oolchuuf akkuma tammeetti wantooti mallattoon nu isla dubbanne kun fakkeenyaaf amma ishee infekshinii hafii marrummaanii jennu sana yoo fudhanne garaa ciniinnaan sun sa'aatii 6 hamma sa'aatii 7-8 keessatti hin dhaabbanne taanaan akkuma isla dubbanne immoo jalqabbiin isaa fakkeenyaaf garaa ciniinnaa lafa akkasiiti jedhanii himuu hin dandeenye yoo ta'uu danda'a jenneerra laphee jala ta'uu danda'a naannoo handhuura isaanii ta'uu danda'a. Isa booddee yeroo murtaa'e booddee akkuma jenne kana garaa isaanii gara mirgaa gara gadii isaatiitti achitti walitti gumaa'ee isa booddee akkuma isla hime fakkeenyaaf yeroo isaan adeeman fa'aa dhukkubbiin itti dhaga'ama yoo ta'e hamma garaa isaanii akkas gadi qopheessuutti ol jedhanii adeemuu dhoowwan yoo ta'e isa sana duukaatti dabalee ho'inan dhaadhaa innaa jiraate yeroo isaan qufaan dhukkubbiin sun itti ulfaataa deema yoo ta'e kun mallattoo acute appendicitis yookaan immoo marrummaan ishee hafiin sun madaa'uus yookaan dallanuus nutti agarsiisa iddoo ta'eef mallattoo dubbanne kana duukaa nan dhagubaan jiraate socho'uu isaan dhoowwee garaa isaanii gara mirgaa sana isaan qabiira taanaan tarii hamma kiimiin ilaalee wanta kana isa miti jedhutti wanti kun acute appendicitis ta'uu akka inni malu beekame mallattoo kanarratti atleast sa'aatii 6 sa'aatii 8 gidduutti gara mana qorichaa dhaquutu isaan jiraata. Akkuma kana warri yeroo marrummaanii wal xaxus sila dubbannee turre sun garaa bokoksaatti dabalatee ciniinnaan sun badee deebi'uu danda'a. Intermittent isa jennu hin fooyya'aa deebi'ee dhufaa hin fooyya'aa deebi'ee dhufaa. Amma sa'aatii 24 kana keessatti garaa ciniinnaan sun hin dhaabbanne taanaan ariitiidhaan gara mana qorichaa deemanii hakiimii mariisisanii ka'umsi garaa ciniinnaa kanaadhaa maal isa jiru sana adda baafachuutu irra jiraatanna. Ciniinnaan kun akkuma sila dubbanne sa'aatii 8 isaa gadi kana keessatti hin fooyyofne taanaan mana qorichaa deemanii hakiimii mariisisuun yoo wanta salphaa ta'e illee akkuma tammeetti kana karaa gara biraadhaan yoo furanne raammoon marrummaanis mallattoo kana fakkaatu kennuu danda'a. Garuu fakkeenyaaf huusoon ba'an yoo ta'e garaan isaanii bokokeera yoo ta'e akkasumas qilleensillee hin ba'u yoo ta'e marrummaan isaanii iddoo ta'etti cufameera wanta jedhu nutti agarsiisa. Kanaaf ciniinnaa sana duukaa garaa bokoksuu ol deebisuu qilleensi ba'uu dhiisuu huusoon ba'uu dhiisuu hin jira taanaan isaan kun most likely cufamuu marrummaanii agarsiisu iddoo ta'e bisa kanaafis dafanii hakiimii mariisisuutu isaan irra jira. Baay'een isin galateeffadha. Egaa dhibeeleen kun baay'een isaanii yaala qabu. Keessumaa akkaataa sanittiin yaaltan ni jira. Mee yaala dhibeelee kana adda adda baasnee halaalluuti. Namoonni yeroo baay'ee mana yaalaa maaliif baqatu opereeshinii na godhuu jedhanii opereeshiniin akka waan miidhaa dhibee sanarraa caalmii namatti fiduutti fudhataniiti isin baqatu. Egaa mee yaalli isaa maal ta'u mala? Namooti keenya yeroo waa'ee opereeshinii yookaan garaa baqaffattu yeroo dhagaan hin na'u hirrifatu. Kun garuu ta'uun irra hin jiraatu. Maaliif wanta kana reelii lubbuu nama sanaa fayyummaa nama sanaa deebisuu lubbuu nama sanaa oolchuu rakkina komplikeeshinii isa booddee dhufan sana hambisuudhaaf jecha hakiimiin kana ta'utu sirra jira jedhee kan inni isaan gorsu irraa kan hafe gorsa hakiimiin kennu sana akka kanattiin fudhachuutu irra jiraata haasaasa jalqabaa. Isa booddee garuu akkuma amma dubbanne kana wantooti baay'een yeroo gabaabaa keessatti wallaansa sana yoo argatan salphaatti ituu komplikeeshinii warra jennu sana isaan hin mudatin irraa fayyuu kan danda'anidha. Al tokko nature itself yeroo inni wanta sana control godhee dhibee sanarraatiitu opereeshiniin ta'in namooti baraaraman jiru.
Isaan kun garuu baay'ee persentiidhaan yookiin persentii baay'ee xiqqoodha. Fakkeenyaaf amma appendicitis jennu kan yoo fudhanne amma persentii 5 amma persentii 7 kan ta'an keessumaa akkaataa taa'umsa marmaan hafii jennu san lafiseen teessu san irratti hundeeffame infekshinii godhatee yookaan antibiyootikiidhaan yookaan immoo uumamumaan achumatti infekshinii isaa sun controlled ta'e yeroo isaan irraa hafan jiru. Maajoritiin isaanii garuu komplikeeshinii godhatu yeroon isaa darbaa deemnaan akkuma amma dubbanne kana sa'aatii 24 kana keessatti wallaan sana arganne taanaan komplikeeshiniitti ce'aa deemu iddoo ta'ee fi kan akka kanatti nageemaannoo namooti keenya hubachuu turre jiraatanna. Isheen acute appendicitis kun opereeshinii baay'ee salphaadha. Hojjetamee fi borumtaa isaadhaa miila isaatiin adeemuu danda'a. Wanta nyaata salphaa fudhachuu danda'a. Sa'aatii 72 booddee immoo gara hojii isaatti illee deebi'uu danda'a. Ituu komplikeeshiniin uumin dafamee hojjetameeraaf taanaan. The same is true. Gara marrummaan madaa garaachaa uratee amma fakkeenyaaf yoo dhufne battala sanatti hojjetamee fi sila sitti meen ture yoo amma sa'aatii fakkeenyaaf amma sa'aatii 6 gidduutti jalqaba keemikaal peritonitis wanta jennutu uumama. Kana jechuun keemikaala garaacha keenya keessa jiru asiidiin achi keessa jiru sun naqee yeroo inni moora marrummaan keenyaa fi waan akkas garaa keessa jiran sana yeroo inni gubuudhaan kuni ituu inni gara infekshiniitti hin darbin bacterial peritonitis gara jedhamu sana kana ta'uudhaaf it takes about 8 hours naannoo sa'aatii 8 fudhata. Sa'aatii 8 fudhatanna sa'aatii 8 kan gadi kanatti dhibeen isaanii beekamee fi wallaansa sana argatanii jennaan namooti kun akkuma nama jedhe kana guyyaa 3 guyyaa 4 booddee normal activity isaanii lafa hojii isaaniitti deebi'uu danda'u. Isarra darbee jennaan garuu komplikeeshinoota adda addaatiif isaan saaxiladdoo ta'ee fi kana beekuu tura jiraata namooti keenyannaa. Sarjarii akkamiitu hojjetamaaf isa jedhu fakkeenyaaf yoo ishee hafii marrummaanii jennu sanatu madaa'e ta'e opereeshinii baay'ee xinnoodha. Probably seentimeetirii 4 seentimeetirii 6 kan hin caalle garaa isaanii karaa gadii sanaan karaa mirgaa naannoo maakbarnii point kan jedhamtu jirti. Naannoo lafa seen itti mul'attu marrummaan hafiin sun lafa seen teessu sana isheerra tarsaasanii marrummaan isaanii sana ergii dhaqanii ilaalanii jedhanii booddee ishee sana muranii marrummaan isaanii sana deebisanii walitti suphuu fi akkuma nama jedhe kana guyyaa 2 guyyaa 3 booddee hojii isaaniitti deebi'uu danda'u. Yoo fakkeenyaaf garaacha isaaniitu madaa'ee urate ta'e immoo lafa urate sana moora fuudhanii mooraanii cuqqaaluudha. Isa sana booddee guyyaa sa'aatii 24 booddee wanta dhugan fudhachuu danda'u. Irraa jala nyaatota jajjaboos fudhachuu danda'u. Kumsila jenne isaanis yeroo gabaabaa keessatti deebi'uu gara hojii isaaniitti deebi'uu danda'u. Keessumaa marrummaan yeroo walxaxu isaan kun yeroo baay'ee dafanii yeroodhaan hin arganne gargaarsa hin arganne taanaan lubbuu galaafatu. Komplikeeshinii salphaa duwwaadhaan wanta dhaabbatan miti. Marrummaan inni guddaan keessuma maaliif achi keessa wantooti jiran baakteeriyaadha. Baakteeriyaan achi keessa jiru sun baay'inaan marrummaan sana uree garaa keessa yaa'eera taanaan wallaanamaniillee irraa hafuu hin danda'an yoo dafanii gargaarsa kana hin arganne iddoo ta'ee fi isaan sunis ergii opereeshinii goone yookaan ergii baqasinii jennee booddee in ilaalla. Yoo isa xaxame sana hiikuu duwwaadhaan ituu marrummaan sana hin murin iyyuu isa xaxame sana hiikuu duwwaadhaan fooyyessuun hin danda'ama yoo ta'e kana jechuun tokko wanti cufe sun eksternaaliidha ta'ee isa sanarraa kaasnee isa sanaan marrummaan sun hiikkachuu danda'a. Lama yoo wal mare yookaan micciirame ta'e iyyuu gaangiriin isa jennu sana yookaan immoo nyaata dhabee dhiiga dhabee marrummaan isaanii sun achi keessatti hin shoollibne yookaan hin duune taanaan isa micciirame sana micciirama isaa sana noormaaliitti deebisanii garaa isaanii deebisanii cufuudhaan isaan kun yeroo gabaabaa keessatti fayyanii ka'uu danda'u. Isarra yoo darbe garuu lafa dhibee godhate sana walitti kutaniitu marrummaan isa fayyaa gararraaf gajjallaa jiru sana fidanii walitti suphuudhaan noormaal aktiviitiin yookaan immoo sochiin marrummaanii kanaan dura ture sun akka iddoo isaatti deebi'u godhama jechuudha. Dargaggeessa waggaa 25 tokko maybe experience kanallee ni caalmii qabaachuu dandeessu isin baay'ee dubbachuu dandeessu waggaa 25 acute appendicitis aan dhufee opereeshinii sii goona Dr. Yohaannisiin beektu amma Addis Ababa Xeenaa Biiroo heedii kan ture jechuudha isaa wajjin hojjedhan ture opereeshinii sii goona jennee namoonni baay'een kadhannee dadhabnee
Egaa naannoo garaagaraatti spiritually yookaan karaa hafuuraa namni deebisu garaagaraa inni kaan kadhannaan dhaqa jedha inni kaan xabalan dhuga jedha inni kaan dhaqeen du'aa godha jedhee yeroo inni deemu jira. Mucaa kana waan salphaadhaan fayyisuu hamma dandeenyutti opereeshinii isin hojjettan maybe kan keessan daqiiqaa 7-10 akka ta'e dhageera appendixii gaafa hojjettanii Dr. Yohaannis daqiiqaa 10 yeroo baay'ee kan inni hojjetu ariifatee hojjetee sa'aatii 8 keessatti fayyaniidha kan isaan ka'anii. Mucaan kun deemee peritonitis keessaa isayyuu shookii keessa galee dhufe dhiibbaa dhiigaa isaa irratti dhibee fidee infekshinii waliigala septic shookii itti fidee qaamni isaa hundumtuu infekshinii dhiiga isaa keessa infekshinii ta'ee dhufe. Dhumarratti mucaa kana waan goonu sababii dhabneef gashinee yaallee turre. Mucaa kana hambisuu hin dandeenye. So experience akkasiin qabanna. Walumaa galamee namootaaf ergaa isin dhaamtanii sanumaan haa xumuru. Akkuma teetti anis muuxannoo kana fakkaatu yeroo rezideensii koo baradhu Paawuloositti wanti na mudate ture. Achumaanis yaadatti dabalataa wanta ibsu tokko fakkeenyaaf sigmoid volvulus yookaan mar'umaan inni furdaan yeroo inni micciiramu gochaa godhamuuf keessaati jalqaba irratti yoo hin turre ta'e ammas even itoo opereeshinii hin godhin derotation wanti jedhamu jira. Karaa masaan huusoo ba'aniin tuubboon yookaan laastikiin galee fi qilleensa akka isaan baasan goota. Isa booddee tuubboon sun keessa ture yeroo murtaa'eef akka qilleensi sirriitti ba'u. Mar'umaan sun ofuma isaatiin derotate godha. Inni sila twist godhe sun untwist godha yookaan immoo inni micciirame sun gad of dhiisa jechuudha. Innaa namni kun yeroo baay'ee waan akkasii kun godhamee fi isa booddee akkanasitti hin deddeebineef garuu opereeshinii si goona jedhamee gorfameera. Isee opereeshinii si goona jedhan kana dhaga'uu hin barbaanne. Garuu yeroo inni dhukkubu numa dhufaa akkuma sana laastikii sana galchanii fi derotate godhanii galchu. Dhumarratti jarri kun isoo qilleensuma baasuuti yaada jedhu yaade namni kun gara biyya Amaaraatii dhufe gara Gojjamnatti fakkaata. Maal godhaa? Bokkukki isaa garmalee guddatee garaan isaa hamma kana ga'ee jira iddoo ta'ee fi inni immoo maal godha? Isa karaa husootiin laastikii galchinu sana dhiisee cuupheedhaan addana isaa kanarra of waraana. Isa booddee mar'umaan sana sargateera. Akkuma inni yaade sana ta'e yeroodhaa fi qilleensi ba'ee dhibee isaarraa wanta baay'eetti fakkaata. Akkuma nama sitti hime kana sa'aatii guyyaa tokko booddee baakteeriyaan achi keessa jiru sun mar'umaan isaa keessa yaa'ee sagaraan garaa isaa keessa guutee infekshinii garmalee siireesii ta'e gaafa inni itti fidu sa'aatii 24 booddee gara mana qorichaa dhufa. Namicha kana akkuma tamma itti kana innis severe septic shock develop godhee dhufe iddoo ta'ee fi opereeshiniis gooneerraa maalis gooneerra garuu lubbuu nama sanaa oolchuu hin dandeenye. Kanaaf fakkeenya tammanatti himteerraas muuxannoon mana mudate jedhee an dubbadhe kanarraas wanti nuyi hubannu wanti tokko yoo yeroo isaatti dafee gargaarsa barbaachisu argate irraa fayyanii akkuma sila dubbanne hojii isaaniittis jireenya isaaniittis deebi'uu danda'u. Gargaarsa isaanii sana garuu yeroo barbaachisanatti hin arganne taanaan akkuma tammeetti kana septic shock jenna that is the terminal end. Namooti sun keessumaa naannoo baadiyyaa akka tammeetti kana naannoo Najjoo, naannoo Aayiraa, naannoo Dambidolloo dhiisaati. As Finfinnee keessa lafa seetaappiin shookii sana illee ittiin tiriitii godhan, sepsisii kana ittiin tiriitii godhan lafa jirutti illee wallaanamanii fayyuu dhiisuu danda'u iddoo ta'eef really amantiin akkuma jirutti ta'ee amantiin kamiyyuu mana qorichaa hin naqinaa yookaan immoo dhaxxanii hakiimiidhaan of hin ilaalchisanaa kan jedhu hin jiru yoo hubannoo keenya ta'e irraa kanaaf. Kanaaf hamma danda'ametti keessumaa dhibee amma ammee jennu kana akkuma ka'umsi isaanii ammee ta'e wallaansi isaanis ammee ta'utu irra jiraata. Yeroo kennameef sana keessatti dhufanii hin tajaajilamne taanaan namooti kun carraan isaan lubbuudhaan jiraachuudhaallee baay'ee xiqqaadha iddoo ta'eef isa kana namooti keenya lafa jiran hundumaa hubatanii gargaarsa kanatti ituu hin dhibaayin carraa qabanitti gargaaramutu irra jira. Baay'een isin galateeffadhaas istuudiyoo yookaan doktaritti argamtanii waa'ee garaa ciniinnaa ammee kanaa ibsa nu gootaniif ulfaadha doktar. Egaan daawwattoota keenya turtiin keenya har'aa waa'ee garaa ciniinnaa ammee gochaa turre kanarratti xumuramaa ogeessota kaameraa keenya guddaa galateeffannaa torban sagantaa biraatiin walitti deebinaa hamma torbanitti gaaffii kamiyyuu qabaattan 724 irratti bilbiltanii hakiima keessan mariisisuu dandeessu. Yookoo doktar torbanitti fufaa haga torbanittu nagaatti.